jaadhaan uummata duratti buusee uummanni ililchaa ture jechuudha. Kan uummanni fi isaatiif irraa buuse maleeyyuu. Kun ammoo pilaaneetii biraarra jiraatee hin beeku ani mootummaan sirna naftanyaa amma jiru kuni waan addunyaa namarra jirtu arguutti hin jiru ta'e hin beeku. Siidaadhaaf nama ajjeesuu, siidaa namni irratti waggaa meeqaaf wal dhabaa jiru fuudhee mana fi jalatti mana fi keessatti ijaaratu. Kun gowwummaadha. Namni akkamitti yeroo akka biyya qabateen biyyi yeroo ammaatti misooma barbaaddi waa hedduu barbaaddi akka dhufeen yeroo jalqaba bishaan yookaan ifaa yookaan karaa miti kan inni itti xiyyeeffate siidaa tolchuu irratti kan xiyyeeffate waan dura dhufeef waan dura silaa gochuu qabuun goone jechuudha. Kanaaf homaa dhugaa rabbiitti fakkaate malee waan umrii qabullee miti hin beeksa akkanumattuu sirna amma jiru waan umrii qabuu miti isa dhiisii wayyaaneen umriin godhannee Haile Sillaaseen umriin godhannee warri isa dura ture kamuu umriin godhannee kan Oromootu qe'ee milkaa'e tokkolleen hin jiru. Kan isaa kun garuu inni garaa nama nyaatuun gowwummaa namni garatti baqatu hin qabne wayyaaneen san gochuun garatti baqattu qabdi baqattees godhaa jirti. Abiyyi naftanyaafis hin ta'u dhugaa rabbii siima naftanyaas kama miidiyaa irra jirtu tan agartee isaan harka haadhaafii jiranii malee mataa isaaniitiif hin mijoof hin taane nama hin taane inni isaan keessaayyuu warra mataa qabu nama keessaa guuraa jiru dhiyoo dhugaa dubbanne jechuudha. Kanaaf kan inni barbaadu biyya san keessaa nama biyya san keessaa sammuu qabu nama biyya san uummata duratti oofuu danda'u dhabamsiisee akka kiingiitti taa'ee akka goreellaa agartee amala dajjeessaa qaba sii galee goreellaan ilmoo yeroo dhalatu darbee ilaalee kan ofirraa lolu yoo arge kun dhiira jedhama calaasee ajjeesa. Kanaaf ilmoo boottuu dhiisa jechuudha. Wanna biyyi gochaa jiru san kan bobbooyuun dhiisaa kan falmu ammoo dhabamsiisaa jira saba hunda keessaa akkuma argitutti jechuudha. Kan abiyyi gowwummaa irraa waan dhufe malee kun siyaasallee waan siyaasallee miti kun siyaasa waan fakkaatu miti. Gowwummaa jaalala kiingi nugusummaa amala goreellummaa jaalatu rawaa ta'e malee kun wannoo miti dhiyaatan siyaasa sanatti hin fakkaatu. Tole akkuma sila kaafnee turre ajjechaan Hacaaluu haasaannee gaaffiif deebii inni Oromiyaa miidiyaa neetwoork irratti taasise keessaa waa'ee siidaa kan inni kaasee jira. Kana qofaaf sitti fakkaata Hacaaluun ajjeefamuunsaa dhimma siidaa kana qofaaf sitti fakkaata? Akkuma amma siituu qeera deebuunatti hin ta'ini Hacaaluu wanti inni galaafatee fi tokko filmaata dhufu kana hiree takkas hin qabu akka hin dabarre hin beeka. Abiyyi jechuun sabaaf sablammoo tokko wajjinis waliin ta'u. Even naftanyaanu Abiyyi waan Oromoo isaa miidhaa jiruuf harkaa dha'anii fi malee in argita. Oromoo yoo itti kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa muddee itti deeme kan dura galaafatu naftanyaadha Abiyyiin. In argina waliin arguuf teenya jechuudha. Kanaaf inni sodaa filmaataaf qabuun hooggantoota Oromoo if jala galchuudhaaf gartee akkana dhutaalee yoo waan kana godhe waan isaa ija addunyaa isaa argaa jirtuuf wanni inni gochuu qabu maali? Wal isaa jaalatamaa uummanni itti wannoo jechuu jaalatu laalee ajjeesee karaa saniin warra uummanni gartee akka adda bilisummaa akka shanee jedhee akka kaafaa'oo jedhee maal kana jaalala uummanni isaanii qabu waan beekuuf akka yeroo ammaatti Oromoo namoota tokko ta'ee deemaa jiru akka uummanni kunneen isa mo'atan waan beekuuf wanni inni gochuu qabu duraa Hacaaluutti waan meeqa dha'e jechuudha. Dhahuudhaaf yaada hin milkaa'uuf garuu adda bilisummaatti achi qabaa Jawaaritti achi qabaa waan hin fakkaanne jechuudha waan tapha ijoolleeti. Hacaaluun akka dhaame kun waan ifa jiru waan wal dhoksan hin qabdu jechuudha. Hacaaluun konkolaataa keessaa dhaame kun waan riil waan ifa jiru jechuudha. Kanaaf tokkoffaa isa qorannoo irratti hin godhamin Hacaaluun kan awwaalame jechuudha. Hospitaala Hacaaluun dhukkubsateeti miti kan du'e. Hospitaala fuuteetu mageessitee du'e jettee kan hospitaalatti hin guluftu. Qabriitti hin guluftu. Rasaasatu dhahee gareen kana qoratu hunda keessaa filamee rasaasni sun keessaa bahee qorannaa akkuma addunyaan itti qorattutti jechuudha. Nama rasaasaan dhaame tokko seera ittiin qoratamutu jira. Karaa ittiin ragaamuu danda'amutu jira. Wanti inni fuudhee qabrii kaa'uuf akkaataa wanni sun hin beekamne gochuuf jechuudha. Kanaaf hooggantoonni Oromoo amma hidhaman inni waan itti fakkaata. Oromos isaan hojii isaanii jalqabumayyuu xumuranii jiran. Hooggantoonni Oromoo man hidhaa jiran onni uummata Oromoo keessatti qabsoo ijaaranii uummanni Oromoo dhiiga ta'eefi jira qabsoon uummata Oromootiif. Akka Jawaaruu jechaa ture namni uummata Oromoo yeroo ammaa dubbatti deebisnee dhiyaatu yoo jiraate gowwaa qofa. Kanaaf waan dubbatti deebi'amuu miti jechuu barbaade. Tole egaa ajjechaan Hacaaluu irratti raawwatame uummata Oromootiif kan boodatti deebisuudha moo kan uummata qabsoo Oromoo deebisee haaromsuudha jetta Shukri? Warra eebbisaa dura du'eenis hin milkoofnee fi eebbisaadhaanis hin milkoofnee fi daadhii galaaniinis hin milkoofnee fi usmaayyuu akkasumas Hacaaluudhaan hin milkaa'ama jedhanii yoo yaadan kun gowwummaadha. Milkaa'uu osoo hin taane Hacaaluun inumaa Hacaaluun du'eetu uummata Oromoo tokko godhe. Uummata Oromoo kijiba.
hojiin hojjetaa ture basaasummaadha uummata Oromoo basaasuudhaan uummata Oromoo kijibaan kanaaf kana qoodee addaan wanti inni uumaa ture san Hacaaluun deebi'ee du'eellee uummata Oromoo tokko godhe jechuudha. Hacaaluun du'eellee uummata Oromoo tokkoomse malee wanti uummanni Oromoo ittiin cabu hin jiru. Hooggantoota Oromoo hidhuunis uummata Oromoo kaabaa kibbaa akka sa'a 24 gartee laaqanii fi yeroo hirriibaa ka'u akka gartee siyaasa ta'uuf ka godhaa jiru Abiyyi jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo daran motora nadaa jetti dabale malee Abiyyi wanni inni irra siin jiru jechuudha. Kanaaf wanni duubatti deebi'u tokko hin jiru. Mootummaa umrii gabaabaa biyya san bulche keessaa takka akka tokko shakkiin qabaan Abiyyi. Takka nama tokkotti akka dhuunfaatti Hacaaluu du'uu isaatti waan gaabbitu waan si gaabbisiisu jira Shukuri. Wanti na gaabbisiisoo jiraate kaayoo isaa san Hacaaluun hedduu nama saba isaatiif gartee hinaafuudha. Dhugaa Rabbii nama saba isaatiif hinaafuudha. Even maal naan jedha ture Shukii koo artii kenna kan akkam yoo goone beekee qabsoo bira iyyuu dabre jechuudha. Akkam yoo goone uummata biyya san artii biyya sanii bar fuudhee kan addunyaatti agarsiisuu danda'u kan Afrikaa keessaa baasee agarsiisuu danda'u nuyi bar afaan kennaa bar naan jedheet hammana takka hamilee natti godhaa ture. Even maal naan jechaa ture Shukee koo amma biyya alaa jirtu kana artii irratti barnoota artii koorsii fudhadhu naan jedheet dhugaa Rabbii sanirratti xiyyeeffadhee sababaa san koorsii artii fudhataa ture dhugaa Rabbiin siima. Kanaaf Hacaaluun nama hammana tokko fuuldurri isaa hedduu fagoo nama bilisummaa Oromoo kan akkanatti dhiyeessee ilaaluu Hacaaluu jechuun yoo nu duunes jedha bara duris Hacaaluun. Yoo nu duunes gartee seenaadha. Shukee koo naan jedhe yeroo tokko sanuu yaadadha. Waanuma hin taane namni du'a miti naan jedhe. Uummata keenya hojjennee oduunee bar akkana eebbisa addunyaatti waamamna naan jedhe ani kun yoomuu waan na duraa baduu miti jechuudha. Kanaaf Hacaaluu milkaa'ee jira. Hacaaluun goota tartaa gartee gootota Oromoo irratti galmaa'ee jira. Kanaaf duuti Hacaaluu nu tokkoomse nu bilisummaatti daran nu daddabsiise akka bilisumnu godha malee waan duubatti nu deebisu hin jiru jechuudha. Tole dhaloota amma kana booddee jiraniin ergaa dhaamsa dabarsitu yoo qabaatte dhaamsa kee dabarsattee akkasumas immoo maal ta'uu akka qabu dhaamsa kee dabarsattee sagantaa keenya gara goolabuutti deemna. Wanta ani dhaloota kennammaatiif dhaamu mootummaan Hacaaluu ajjeese, mootummaan Qeerroo ajjeese, mootummaan hoogganoota keessanii yoo nuu ta'a jedhee uummanni Oromoo ifirraa callisee wanti kun sirraa jedhee ka callisee eeguu tahe kuni nama manatti du'a ofitti waamee jechuudha. Nama manatti gabrummaa ifii isaatiif irratti waamaa jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo akkuma miidiyaa hundarra jedhamaa jiru takka filatuu qabu. Sirna nafxanyaatiin cabee afaan isaa badee abbootii kennaas irra dhagaas ture. Afaan isaa badee seenaan isaa badee qabeenya isaa dhabee biyya isaa dhabee nafxanyaadhaan gabroomee cabee buluu yoo barbaade mootummaa kana wajjin dhaabata. Sirna kana ifirraa buusee eenyummaa ifiitiin boonee bilisoomee alaabaa ifiitiin yoo gartee dhaabatuu barbaade yoo sabaaf sablammoota wajjin jiraachuu barbaade illee Oromoodha kan murteeffatu. Akkuma dhadhiin gammadaa jechaa ture. Abbaan maan fedhee waa'ee dhimma Oromoo irratti Oromoodha kan murteessu yoo san bilisummaa Oromoo yeroo xumuuratti godhuu barbaanne uummanni Oromoo kaabaa kibbaa ka'ee baadiyyaa ka'ee tokko tahee qabsoo isaa finiinsee mootummaa kana ifirraa jijjiiruu qabaa. Mootummaan kun dhugaa Rabbii afaan qofa namni wayyaanii san argaa ture Abiyyi yeroo laalu waan wannooyyuu itti kennu miti ana keetta akkasinaaf. Kanaaf fuulduratti malee duubatti hin deebinu jedha kanuma dhaamsaan dhaamuu barbaada. Dhaamsa xumuraa aartistoota jaallattoota akkasumas immoo maatii goota weellisaa qabsaa Hacaaluudhaaf waan dabarsitu qabda. Gartee Hacaaluun hundatu waliin dhabe kuni beekamaadha. Rabbiin gartee obsa isaanii haa kennu. Hacaaluun kan Oromoo hundaati. Nus maatii Hacaaluu dagachuu hin qabnu. Bira dhaabachuu qabna yeroo hunda gargaaruu qabna yeroo hunda bira gartee akka Hacaaluun ilmaan sanitti guddisutti gartee akka abbaas ta'uu fi dadhabnu gartee akka gartee maatii taanee ilmaan san guddisuu qabna. Artistoonni kennallee jabaadha hamileen isin hin cabini waa hunda quban qaba walillee dubbisaa jira wallistoota kennaanii even kalee fideen gadda sodaa doorsisa irratti godhaa jiranii wallistoota irratti hamma rasaasaan doorsisuu hamma ijoollee wallistoota wal fuutee hammi tokko Amboo deemuudhaaf turanii boo'icha ga'uudhaaf naannoo Ashawaameedaatti eeganii karaadhaa deebisanii stuudiyoo wallee warraaqsaa hojjetura sodaachisa godhaa jiranii even stuudiyoo Hacaaluun itti hojjetee irratti sodaachisa hamaa godhanii ijoolleen baqattee bittinnooftee jirti. Kanaaf tokko ammoo kan gartee garas ta'ellee wannoo jedhu kun sin baasu
gartee dhiigaa caaluu lafatti hin balleessinaa namni tokko jechuudha ka waan kana irratti gartee wannoo jedhaa jiru hin balleessinaa seenaa Oromoo keessatti gartee qabsoo keessa seenaa Oromoo keessatti maqaa keessanis hin balleessinaa jedhaa ani kanuman dhaabuun barbaada jechuudha. Tole artistii weellisaa Shukrii Jamaalii afeerraa qophii keenya irratti dhiyaatte yaada bal'aa nuu laattee fi maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin guddaa galatoominsiin jedha. Egaa daawwattoota keenya qophii Shukrii wajjiniin taasisnee asuma irratti xumurraa qophii biroodhaan haga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna nagaatti.